Nagaaniif jaalalli gooftaa bakka jirtan maratti hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu daawwattoota TV Mo'aa. Har'as Waaqni nu gargaaree deebinee dhufneera. Mata dureen har'a waliin ilaallu dhoksaa du'aa ka'uu jedha. Torbee darbee sagantaa keenya yeroo xumurree Tasalonqee Duraa boqonnaa 4:13 ka'ee yeroo dubbisaa attamitti du'aa ka'uun akka jiru, Kiristoos attamitti dhufee akka deemnu yeroo haasaa turree du'aa ka'uun akka jiru dubbannee turre. Du'aa ka'uu sana hamma dhoksaa isaa hubannaa. Dhoksaan isaa maali? Dhoksaan du'aa ka'uu waan jedhu waliin ilaalla. Mee garatuu dubbii keenyaatti hin galin fuuldura mataa keenya qabannee Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyoo galanni fi ulfinni siif haa ta'u. Yeroo laatte kanaaf maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Amma immoo sabni kee dubbii kee dhaga'uu dhufneerraa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qalbii hafuura keenyaa nu hubani. Dubbii kee nu ergi, nu gorfadhu nutti himi maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 amma 29 dubbisaa akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 24 amma 29 dhiifama. Dhuguma isinitti himaa dubbii koo dhaga'ee sana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Inni du'a keessaa gara jireenyaatti darba malee gara firdiin naqu. Dhuguma isinitti hima yerichi warri du'an sagalee ilma Waaqayyootti dhaga'an dhufuuf jira. Ammumayyuu dhufeera. Warri isa dhaga'anis hin jiraatu. Abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti ilmi isaa immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isaaf kenneera. Inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneeraaf. Waa'ee kanaan dinqifatinaa. Warri du'anii awwaalaman sagalee isaa yerootti dhaga'an hin dhufa. Isaan awwaala keessaa hin ba'u. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf hin ka'u. Warri waan hamaa hojjetan immoo firdiitti dhiyaachuudhaaf hin ka'u jedha. Kanaaf namni hundumtuu biyya lafaarratti kan dhalate Yesuus namni hundumtuu hin du'a, namni hundumtuus du'aa ka'a. Asirratti waa tokko hubachuu kan qabdan nama ta'e biyya lafaarratti kan dhalate badhaasaas haa ta'u, shaashituus haa taatu, badhaasaa, tolasaas haa taatu, waajjiraa namni kam dhalate biyya lafaarra kan dhufe hundumtuu hin du'a, du'e immoo nafu du'aa ka'a. Kana beekuun nurra jira. Namni teessanii dhaggeeffattan kun hundumtuu baradhus hin baratanis soorestas ta'e, deegaas ta'e, beekaas ta'e, wallaalaa biyya lafaarratti kan dhalanne nama taane hundumti keenya hin duuna. Hin duuna. Namni hundumtuu kana beekuu qaba. Anis nan du'a, atis hin duuta. Hin du'ettee lafa hin cirin, hin maraatin, hin sodaatin. Du'i dhala nama hundumaaf akka faayidaatti kenne Waaqayyo gaafa Addaamiin jannataa baasee hin duuta karaa du'aan dhufe xiqimii keenyaaf godhe yookaan faayidaa keenyaaf godhe Waaqayyo waan ta'eef du'uun sanyii dhala nama hundumaaf hin ta'a. Du'i inni duunu garuu duunee sachittaaf nutu hin taane duunee du'aa kaana. Duunee du'aa kaana. Namni hundumtuu du'ee du'aa ka'a. Kanaaf waa'ee du'aa ka'uu kana keessatti Yesuus maal jedhaa? Dhuguma isinitti himaa namni utuu jiru natti amanuu gara firdiin naqu gara jireenyaa dhaqa. Du'a keessaa gara jireenyaatti darba malee gara firdiin naqu erga dhee booda yeroo warri du'an sagalee ilma Waaqayyootti dhaga'an dhufuuf jira ammumayyuu dhufeera. Ammumayyuu dhufeera. Warri du'an kun awwaala keessaa ka'uudha. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf, warri waan hamaa hojjetan immoo firdiitti dhiyaachuudhaaf du'aa ka'uu jedha. Kanaaf du'aa ka'uu kana beekuun kiristaanotaaf barbaachisaadha. Akkuma yeroo torbee darbe dubbanne du'aa gaafa Yesuus waaqarraa dhufu warri Kiristoositti amananii du'an du'aa ka'u qaama bara baraan jiraatu uffatanii jennee akkuma dubbanne du'aa ka'uun barumsa kiristinnaa keessaa isa jalqabaati. Amantii keenyaaf barumsi du'aa ka'uu isa hangafa. Resurrection is the central truth of our belief or Christianity. Gadi fageenyaan hubachuuf dubbii kana nuyi Kiristoositti kan amanne du'aa ka'uu jira jenneeti. Mee Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 2 kaasee isin dubbisa akkas jedha. Daani'el 12 lakkoofsa 2 irraa akkas jedha. Warri obbaafatanii gara lafaa keessa rafan keessaa baay'een dammaqanii kaan jireenya bara baraatiif kaan immoo yelloo jibbisiisa bara baraatiif hin ka'u jedha. Warri obbaafatanii gara lafaa keessa ciisan keessaa kaan dammaqanii jireenya bara baraaf kaan immoo leeyyoo jibbisiisa bara baraadhaaf ka'u jedha. Kanaaf du'aa ka'u waan lamaaf kaaname warri kaan jireenya bara baraaf yookaan qajeelina bara baraaf ka'u warri kaan leeyyoo jibbisiisa bara baraaf ka'u. Akka Daani'elitti jedhu macaafa kakuu moofaa keessaa iddoon jireenya bara baraa jedhu Daani'el iddoo kana duwwaadha. Iddatti kana duwwaa jira jireenya bara baraa waan jedhu kakuu moofaa keessa. Kanaaf warra obbaafatanii gara lafaa keessa ciisan keessaa namni hundumtuu warra du'anii gara lafaa jala jiran keessaa baay'een dammaqanii kaan jireenya bara baraaf ka'u kaan immoo leeyyoo jibbisiisa bara baraaf ka'u jedha Daani'el. Kanaaf waa'ee du'aa ka'uu barumsa amantii keenya isa giddu galeessaatti akkuma jenne kiristaanonni biyya lafaarra jirru hamma yeroo waan gara arginu waan duunutti hin fakkaatu. Biyya lafaa irratti waan dhaabbanneef hin fakkaata. Waan tokko sitti obboleessa obboleettii koo hin duuta hin duuna.
kamis dhaqi dhukkuba kamirraas fayyii dhukkufadhu fayyii hinduuta deebite Alaazaruu du'aa kee deebi'ee du'e waan ta'eef garuu waan tokko abdii kan si ta'u sitti hima erga duute gaafa Yesuus waaqarraa deebi'ee dhufu hin kaata kana beeku sirra jira waa'ee du'aa ka'uu sana haasofna nam Luqaas boqonnaa 14:13 irraa kaasee akka jedha Yesuus Luqaas 14:13 irraa wangeela ajjinaa haasofna waan ta'eef wangeela kanarra waan jiru dubbanna Luqaas boqonnaa 14:13 akka jedha isiniin dubbisa ati garuu waamicha yemmuu godhattu warra waan nyaatan hin qabne warra bu'aan dhagna isaanii hir'ate warra naafatan warra jaaman waami ayyaana in argatta tokko kana isaan waan siif deebisan hin qabani Waaqayyo garuu du'aa ka'uu warra qajeelotaatti siif deebisa waamicha yeroo godhatta korra kaanii nama ciree irratti waamtee namni isaarrattis waamutuu hin taane warra waan nyaatan hin qabne warra waan si deebisan hin qabne waami akkana gochuu keeni ayyaana argattaa jedha kana malee immoo jedha Yesuus du'aa ka'uu warra qajeelotaatti immoo Waaqayyo siif deebisa jedha asirraa waan hubannu du'aa ka'uun warra qajeelotaa jira du'aa ka'uun warra hamootaa jira jechuudha du'aa ka'uu warra qajeelotaatti si deebisa Waaqayyo si deebisa waan ta'eef jara kana waami laadhuuf tokko ayyaana argatta biyya lafarratti jirtu du'aa ka'uu warra qajeelotaatti garuu si kaffalamaa jedha haleluuyaa du'aa ka'uun warra hamootaa jira du'aa ka'uun warra qajeelotaa jira kanaaf icciti du'aa ka'uu beekuudhaaf akka nu hamma sodaannee deemnu kana tuun taane Phaawulos akka jedha anaaf jireenyi Kiristoosii duunni immoo bu'aa kooti jedha jireenyi naaf Kiristoos duunni bu'aa kooti Filiphisius boqonnaa 1:21 irraa jireenyi naaf Kiristoosii duunni bu'aa kootedha hubadhaa duunni bu'aa keenya dhoksaan du'aa ka'uu waan galeefiif Phaawulos maal jedha duunni bu'aa kootedha jireenyi immoo Kiristoosiidha naaf jedha namni bu'aa moo waan jalqaba qabu fakkeenyaaf nagadaaf yoo kee namni tokko qarshii 100 yoo qabaate qarshii 100 sanarraa qarshii 50 yoo buufate kan itti gammadu qarshii isa 50 sana kanaaf Phaawulos maal jedha jireenyaan jiraadhu anaaf jireenyi koo Kiristoosiidha duunni immoo bu'aa kootedha kanaaf Waaqayyo bu'aa keenyaaf fide jechuudha gaafa daanfa ariya sana akkuma seexanaatu nu arrabseera ta'e bara baraan diina Waaqayyo taanee hamna garuu duudhaan jireenya akka dhufu nutti hime gaafa jannataa sana ariyas kanaaf dhoksaa du'aa ka'uu beekuun kiristaanotaaf isa jalqabaati waldaan tokko du'aa ka'uun guyyaa tokko ta'a jedhanii amanu dhaggeeffadhaa biyya lafaarraa dhaabbanni amantii du'aa ka'uun jira jedhee amanu waa'ee du'aa ka'uu kan barsiisuuf amanu waldaa kiristaanaa yookaan kiristaanota ta'an iyyuu waldaa kiristaanaa jedhamanii kan dhaabbatan keessaa addunyaa kana keessa jiran keessaa warri kaan immoo du'aa ka'uun guyyaa tokko ta'a jedhu guyyaa tokko ta'a warri cubbuu hojjetanii du'an qurruu caalaa gurraachaanii ala torba warri qajeelinaan du'an immoo qajeelina argachuuf kaan immoo urjii caalaa si'a torba qullaa'anii guyyaa tokko du'aa ka'uu jedhu wangeelli keenya garuu akkas hin jedhu du'aa ka'uun tarree qabaadha wangeelli keenya du'aa ka'uun akkaataa qabaadha du'aa ka'uun namni hundumtuu fiigee dhaqee hundumtuu akka gargardu du'aa ka'uunis gargar ta'a malee oluma duukaan duunu oluma duukaas hin kaanu akkuma wal duukaan hin duune sana wal duukaas hin kaanu du'aa ka'uun garaagarummaa qaba du'aa ka'uu warra hamaa godhanii fi du'aa ka'uu warra gaarii godhanii iddoo lamatti qoodama. Mee Qorontos irraa boqonnaa 15 lakkoofsa 20 kaasisiif dubbisa. Ilaa akkas jedha. Amma garuu Kiristoos warra du'an keessaa kafameera. Warra obbaafatan keessaas isatu jalqaba ka'e. Du'aa ka'uun karaa nama tokko akkuma dhufe warri du'an ka'uunis karaa nama tokko dhufeera. Harkisa Addaamiin namoonni hundinuu akka du'an akkasuma immoo harkisa Kiristoosiin namoonni hundinuu ni jiraachifamu. Kun hundinuu akka tarree isaaf qophaa'etti ta'aa jedha. Du'aa ka'uun kun akka tarree isaaf qophaa'etti ta'a. Kiristoos jalqaba ka'e akkuma Kiristoos du'aa ka'e jennee amannu kana akkasuma immoo hin kaana erga dhee booda du'aa ka'uun jira erga dhee booda Phaawulosii du'aa ka'uun garuu akka tarree isaaf qophaa'etti ta'aa jedha. Malee namni hundumtuu wal duukaa du'e wal duukaa ka'aa jedha miti. Akka tarree isaaf qophaa'etti ta'aa jedha. Warri kan Kiristoos ta'an yeroo inni deebi'ee dhufutti in jiraachifamu. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaa golgoleessee mootummicha deebisee abbaatti erga kennee booddee dhumni hin ta'a. Waaqayyo diinota hundumaa miilla isaa jala amma kaa'ufitti Kiristoos mootu ta'a. Hundumaa booddee diina keenya du'atu golgoleeffama. Caaffanni qulqullaa'aan Waaqayyo wanta hundumaa miilla isaa jala galcheera hin jedha. Wanta hundumaa miilla isaa jala galcheera yommuu jedhu Waaqayyo inni waan hundumaa miilla Kiristoos jala galche immoo ofii isaatii miilla jala akka hin galin mul'ataadha. Wanti hundinuu Waaqayyo jala yommuu galfamu inni immoo ofii isaatii Waaqayyo isa waan hundumaa miilla isaa jala galche jala hin gala. Akkasitti Waaqayyo karaa hundumaa waan hundumaarra hin ta'a jedha.
Kanaaf maal jedhaa? Kiristoos jalqaba akka ka'e du'aa ka'uun tarree qaba jedhee erga dubbatee booda Kiristoos jalqaba du'aa akka ka'e warri kan Kiristoos ta'an gaafa inni waaqarraa deebi'ee mul'atu hin ka'uu jedha. Hin ka'uu jedha. Kun hangafni du'aa ka'uu keenyaa Yesuus. Waldaan tokko tokko yookaan dhaabbanni amantii bifa garaagaraan waaqessan tokko tokko du'aa ka'uun hin jiru jedhanii amanu. Maal jedhanii amanu ree? Namni makaanizimiin qaama isaatii gaafa hojii dhaabu hin du'aa du'e biyyoo taa'anii amanu. Nuyi garuu du'aa ka'aa inni amanna. Du'aa ka'aa namni kun akka Kiristoositti amane kiristaanni du'aa ka'aa inni amana. Waa tokkoon ergaa sii qaba obboleessa koo asumaan. Ituu Kiristoositti namanin du'aa waaqayyo si'a oolchu. Ituu Kiristoositti namanin du'aa waaqayyo si'a oolchu. Warri Kiristoositti amananii du'an hin ka'u waan ta'eef. Du'aa ka'u jira jennee kanaaf lallabna. Waldaan kiristaanaa kanaaf dhaabatti kanaaf dubbanna. Kiristoos jalqaba ka'e Kiristoos akkuma jalqaba ka'e gaafa inni waaqarraa deebi'ee mul'atu warri Kiristoositti amananii du'anis hin ka'u. Hin ka'u. Warri Kiristoositti amananii du'an erga ka'e booda amma waaqayyo miilla isaa jala waan hundumaa galchuutti inni jedhu kuni Kiristoos du'aa ka'ee kolbee kiristaanonni immoo duukaa gaafa inni dhufu akka kaanu Kiristoos erga deebi'ee dhufe immoo biyya lafaarra waggaa 1,000 ganaa Kiristoos wajjin jiraanna fuula keenya dura jira. Erga sun ta'ee ka'uu jechuudha orkaan amma inni gooftummaa hundumaa miilla isaa jala galchuutti inni dhusun bara waggaa 1,000 sanaa jechuudha. Kanaaf yeroo fuula keenya dura jiru keessa du'aa ka'uu gosa lamatu bifa lamaan yeroo lama ta'a. Hubadhaa yeroo fuula keenya dura jiru keessa du'aa ka'uu gosa lamatu jira. Innis du'aa ka'uu warra qajeelotaa fi du'aa ka'uu warra tolootaati. Asumaan waan sitti mabbuleessa koo du'aa ka'uu qajeelotaa fi du'aa ka'uu isa jalqabaa yookaan du'aa ka'uu qajeelotaa fi isa taanu gidduu yoo xiqqaate garaagarummaa waggaa 1,000 oliitu jira. Fira koo Kiristoositti amanee du'e yookaan ana isa Kiristoositti amanee du'e fi fira koo isa Kiristoositti ituu namaniin du'e gidduu garaagarummaan du'aa ka'uu keenyaa waggaa 1,000 oli. Malee ol duukaan gaanu. Ol duukaan gaanu. Kiristoositti amananii warri du'an gaafa inni waaqarraa mul'atu qaama bara baraan jiraatu uffatanii ka'u warri Kiristoositti ituu namaniin du'an garuu amma nuyi waaqarra turru waggaa 1,000 Kiristoos wajjin deebinee biyya lafaa irratti Kiristoos bulchu sana keessa jiraannu keessa hin ka'an du'a. Kanaaf garaagarummaa waggaa hedduutu nu gidduu jira. Warra Kiristoositti amananii du'anii fi warra tun amananii du'an yookaan du'aa ka'uusa jalqabaa fi du'aa ka'uusa lammaffaa booddee garaagarummaa waggaa 1,000 oliitu jira. Kana wangeela keenyatti akkas jedha. Kana wangeela keenya nutti hima. Du'aa ka'uun jalqabaa kun egaa du'aa ka'uu qajeelotaati yookaan du'aa ka'uu tolootaati. Warra Kiristoositti amananii qulqullaan qajeelina bara baraaf warra kaanidha. Nuyi kiristaanonni qajeelina bara baraaf kana. Haalleluuyaa. Ati namni Kiristoos amantee jiraattu kun namni Kiristoos amantee deddeebitu kun yoo duute sin kaata abdii qabda akkuma sitti hime du'a kaata du'a gaafa kaatu qajeelina bara baraaf firdii warra kan itti faradamu jalaa ba'uudhaaf qajeelina bara baraa Kiristoos wajjin jiraachuudhaaf du'a kaata. Mee Qorontoos irraa boqonnaa 15 12 kaasee akkas jedha. 12 kaaseen sin dubbisa akkas jedha. Kiristoos warra du'an keessaa kaafamuun isaa erga lallabame attamitti isin keessaa kaan warri du'an ka'uun hin jiru jechuu danda'u ree? Dhaggeeffadhaa waldaa Qorontoos keessa du'aa ka'uun hin jiru kan jedhan Phexrota keessa yookaan waldaa keessa jiru. Du'aa ka'uun hin jiru namni erga du'e hin bada waan jedhan. Barumsa akkasiin waldaa Qorontoos kan galantu jira. Kanaaf Phaawulos ergaa kana barreessaaf maal jedha? Kiristoos warra du'an keessaa kaafamuun isaa erga lallabame attamitti isin keessaa kaan warri du'an ka'uun hin jiru jechuu danda'u ree? Warri du'an ka'uun hin jiru erga ta'e Kiristoos immoo du'aan kaafamne. Kiristoos du'aan kaafamne erga ta'e lallabuun keenya dhimma hin baasu amanachuun keessan dhimma hin kutu. Nuyis Waaqayyo Kiristoosin du'aa kaasedha jennee Waaqayyoof dhugaa ba'uu keenyaan sobduu taanee argamuu keenya. Warri du'an hin kaafaman erga ta'e Waaqayyo Kiristoosin immoo du'aan kaafne. Waaqayyo Kiristoosin immoo du'aan kaafne jechuudha. Warri du'an hin kaafaman erga ta'e Kiristoos immoo du'aan kaafamne. Kiristoos du'aan kaafamne erga ta'e amantiin keessan immoo waa'ee hin baasu cubbuun keessan ammayyuu isinirra jira. Yoos immoo warri Kiristoositti amananii obbaafatan baduu isaaniiti. Jireenya amma biyya lafaa kanarra jiraannu duwwaadhaaf Kiristoosin abdan erga ta'e namoota hundumaa caalaatti nuuf bootu ta'a jedha. Kanaaf maal jedha Phaawulos du'aa ka'uun jira warri du'aa ka'uun hin jiru jettanii waldaa keessa teessan. Biyyuma lafaa kanarra jireenyi waan jiru duwwaa sanitti fakkaatu du'aa ka'uun jira akka Kiristoos du'aa keetti du'aa kaana jedha. Attamitti isin keessaa akka erga du'aa ka'uun hin jiru ta'e amanuun maal barbaachisaadha? Dhimma kutoodha Phaawulos. Amanachuun keessanis lallabuun keenyas Waaqayyo Kiristoosin du'aa kaasedha jennee lallabuu keenyaanis sobduu ta'uu keenyadha. Kanaaf maaliree du'aa ka'uun jira jireenya biyya lafaa kan duwwaarra jiraannu duwwaadhaaf Kiristoosin abdana taanaan nuuf bootu ta'a jedha. Maaliif nu du'a booda jireenya qabna inni amanna. Waldaan kiristaanaa yookaan kiristaanonnis kan amanna du'a booda jireenya jira. Du'a booda jireenya jiru kana qaama du'aa ka'uudhaan keessa jiraanna. Haalleluuyaa. Iyyesuus waaqarraa deebi'ee gaafa dhufu du'aa kana warra isatti amanannee jirru qilleensa irrattis simannee ol baana bara baraan Kiristoos wajjin jiraanna. Akka Yesuus du'aa keetti kaana. Hubadhaa akka Yesuus du'aa keetti kaana. Maatiyus boqonnaa 28 lakkoofsa 1 amma 3 dubbifadhaa.
Siya tokko faarfannaa yeroo nuuf faarfatamu Yesuus dhagaa galagalchee gombisee ka'enna. Yesuus dhagaa galagalchee hin kaane. Dhagaa galagalchee hin kaane. Dhagaa galagalchee kee taanaan immoo qaama du'aa ka'uun hin kaane. Maatewos boqonnaa 28 dubbiftanii dhagaa galagalchuu dhagaa ilaala awwaalicha ilaalu yeroo dhufanii ergamaatu dhagaa galagalchee irra taa'edha. Yeroo dhagaa galagalchanii ilaalan iyyuu Yesuus keessa hin turre. Yesuus ka'eera achi. Dhagaan akka cufametti keessaa ba'ee dhaqee mana cufamaa ol gale. Dhagaa dhiisaatii uffata irra buusan erbee mataa isaa irra jiru kafana irra buusan nutti hin buune Yesuus gidduutii ba'ee sokke. Akka kanatti kaan jechuudha gaafa du'aa kaanu. Du'aa ka'uu kana dhagaa galagalchee ka'ee kiloogiraama manaa galagalchee kan jedhu faarfannaa isaa malee xiqqisiisaan qabu. Yesuus dhagaan akka cufametti jiru mana cufamaas dhaqee seene dhagaa cufamaa awwaala cufamaa keessaa ba'e. Nus akka kanatti kaana gaafa ni deebi'ee dhufu. Haalleluuyaa. Gaafa Yesuus deebi'ee dhufu boolla keessa si'a kaan mana kam keessa jiraadhu lafa kam keessa bakka jirtu hundumaatii warri lubbuun jiru butamna warri duunee jirru immoo du'aa kaana qaama bara baraan jiraatu uffanne. Yohaannis 21:10 achi jiraadha yeroo inni ilaalu Yohaannis. Erbeen mataa isaa irra kaa'ames achuma jira uffanni mataa isaa ittiin kafanis achuma jira achitti dhiisee sokke. Silaas Yesuus qaama sanaan ka'e taanaan qaama du'aa ka'uun jedhamu. Akkuma Laazaar ka'etti ka'e malee qaama du'aa ka'uun jedhamu. Qaamni du'aa ka'u giraaviteeshiniin yookaan harkisi dachee kanaan hin danda'u. Manni cufaan hin danda'u. Boolli cufaan hin danda'u qaama du'aa ka'u gaafa uffannu. Haalleluuyaa. Qaama du'aa ka'uun yeroo ka'u qaamni du'aa ka'uun hin qaqqabamaa hin tuttuqamaa garuu yoo barbaade girgidaa kana keessa ba'ee sokka. Jabaadhaa yeroo dhiyootti nu uffannaa kana. Dhimmi isaa dhimma yerooti malee qaama bara baraan jiraatu uffanne qaama dacheen kun ittisuu hin dandeenye. Yoo tuttuqan tuttuqamaa yoo qaqqabdeen qaqqabama qaamni du'aa ka'u. Garuu waan hundumaa keessa kutee sokka. Ituu deemuu mana keessa ol ba'ee sokka. Ituu deemuu girgidaa kana keessa kutee sokka. Qaamni du'aa ka'u sun kana kan barbaadan Phaawulos kan isaan nu kadhadhaan du'aa ka'u sana beekuun barbaada Phaawulos kan jedhu. Nus egaa akka Kiristoos isaanii du'aa kaana. Luqaas boqonnaa 24:39 irraa akka harka koo miila koo qaba laalaa Yesuus gaafa dhufe isaatti argame. Yoo nama hin tante immoo kunoo na nyaadha fidaa nyaate isaan argisiise qaama du'aa ka'uutiin. Garuu mana cufaa keessa ol lixa yeroo barbaadu sokka awwaala cufamaa keessaa ba'ee dhufe. Akka kanatti kaana. Akka kanatti kakaanu Filiphis boqonnaa 3:20 irraa akka Phaawulos. Inni humna isaatiin dhagna keenya isa gaddeebi'aa kana diddiiree akka qaama isaatii kana gochuu danda'a. Akka qaama Kiristoos taatee du'aa kaata. Woo haalleluuyaa. Akka qaama Kiristoos sana uffattee du'aa kaata. Jajjabaadhu yoo duute yoo abdii qabdaati. Qaama bara baraan jiraatu akka Yesuus ka'e sanatti kaata. Qabaan harkisi dachee kanaas hin danda'u, lolli biyya kanaas hin danda'u, addunyaan kun hin dandeessu. Qaama bara baraan jiraatu uffattee du'aa gaata, ol baata bara baraan jiraatta Kiristoos wajjin. Tesaloniqees irraa boqonnaa 4:13-18tti akkuma yeroo darbe torbe darbe asofne sana gaafa inni waaqarraa mul'atu malakanni dhaga'amu sagaleen hangafa ergamootaa dhaga'amu Kiristoos amma duumessaatti gad dhufu nu warri kiristaanonni du'an qaama bara baraan jiraatu uffatanii ka'u nummoo battallee ibsuu ijaatti geeddaramna isa booda ol dukkaa butamne qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf deemna. Kan nama dhibu kun kan inni ta'u Kiristoos dhufuudhaaf yookaan butamuun kun biyya lafaa kanarraa deemuun keenya kan inni ta'u bineensichi yookaan antikiraayist hin jedhamu mul'achuudhaaf hamma wixxifachaa jira gaafa akka borii mul'achuudhaaf jedhu galgala kana keessa waldaan keessaa butamti. Baay'ee na hubadhaa asirratti. Akkuma nuyi tajaajiltoonni waldaa kiristiyaanaa tajaajilu. Waldaan kiristiyaanaa namoota agalgaa'ota bifa garaagaraan muuddee yookaan shumtee tajaajilsiiftuu biyya lafaa kanatti kan ba'an secret society yookaan illuminaati kan jedhaman hojii guddaa antikiraayist yookaan bineensicha dhufu sanaaf hojjetaa jiru. Amantoonni dhaggeeffadhaa keessumaa dargaggoonni keenya na dhaggeeffadhaa. Lafa jirtan taa'aa na dhaggeeffadhaa na hubadhaa sirriitti kana. Antikiraayistiin kun yookaan Kiristoos inni sobaa kun mul'achuudhaaf wixxifataa jira. Ergamoota isaa warra illuminaati jedhaman kanaan hojii gurguddaa addunyaa irratti geggeessaa jiru. Hojii isaan geggeessaa jiran mul'achuudhaaf dhufe addunyaa bulchuudhaaf akkuma Kiristoosin dhufee nu fudhatannee nu eeggannu hin dhufadhanii waan eeggachaa jiraniif hojjetoonni isaa hojii garaagaraatiin qophiirra jiru. Kan nama dhibu gaafa inni dhufu waggaa 7 bulcha addunyaa kana waggaa 7 inni bulchuudhaaf akka ganama borii gaafa inni mul'achuuf jedhu anaafati galgala kana keessaa sokkina waldaan erga waldaan sokkitee dhufe addunyaa irratti mul'ate addunyaa bulcha. Kanaafuu bineensicha sanaaf yookaan antikiraayistii sanaaf antikiraayistiin bineensicha jedhamu bineensa dhufee seexana taatu hin taane nama garuu hafuura seexana sanaan geggeeffamu. Akkuma Kiristoos Waaqayyoon muudamee dhufe biyya lafaa irratti dhala namaaf du'e. Antikiraayistiin sun yookaan Kiristoos inni sobaa sun immoo seexanatu Waaqa isaa ta'e inni immoo akka Kiristoositti bakka bu'uudhaan dhufa hafuura seexanaan guutummaatti hojjeta. Kanaaf egaa amma mul'achuudhaaf wixxifachaa jira akkuma isiniin jedhee warri hojjetan kun bineensicha kanaaf haala mijeessaa jiru. Sagantaa garaagaraa baasanii hojjetaa jiru. Sagantaa isaan baasanii hojjechaa jiran keessaa muraasa isinitti hima. Ballaasaa
jalamaanitti dhuftu kana yoo waaqayyoodhe macarrashaa zamanii yookaan bara dhumaa jedhamu sana ilaalla waan ta'eef achi keessatti bal'inaan ilaalla. Amma garuu irraan waa isinitti mee darbu. Kan isaan hojjetaa jiran New World Order waan jedhu baafatanii addunyaa kana bineensicha dhufu sanaaf haala mijeessaa jiru. Laa dhaggeeffadhu obboleessa ko. Wanta amma biyya lafaa irratti ta'u kanaan mataa tun cabin gara wangeelaatti deebinee yeroo duratti amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroo ofii keenya ilaaluu qabnudha. Waldaan kiristaanaa yeroo of ilaaltudha. New World Order kan jedhan yookaan addunyaa haaraa dhuftu keessatti akkaataa bulchiinsaa jedhanii siistema isaan baafatanii hojjechaa jiran tokko addunyaa mandara tokkotti fiduudha. Globalization jedhamu ammaa kana. Addunyaa mandara tokkotti fiduudhaaf baadiyyaattis magaalattis haasaamee miidiyaanis baay'ee dhageenyeera. Addunyaan gara mandara tokkotti dhufti waan hundumtuu gara mandara tokko ta'a qarshii tokko ta'a onlaayinii ta'a waan hundumtuu birrii tokkoon yookaan qarshii tokkoon addunyaatti daldalli geggeeffama gara addunyaatti finnaa addunyaa mandara tokko gara iddoo tokkotti finna mandara tokkotti finna jedhanii hojjetaa jiru yaalaa jiru baay'ee isaatti milkaa'aa jiru. Kanaaf addunyaa mandara tokkotti fidu yookaan globalizationin kaayyoo isaanii keessaa isa tokko mootummaan hojii hojjechuudhaaf akka jedhu ta'aa hojjetu iyyuu malee isaan kan isaan barbaadaa jiran garuu bineensichaaf haala mijeessuudha. Wanta amma argitan kun wanta amma ta'aa jiru kun addunyaa irra teenyaas teenyee wanti guddatee jedhamu teekinooloojiin guddatee jedhamu kun hundumtuu sanaaf haala mijeessaa jira. Piliis waldaan kiristaanonni tajaajiltoonni dammaqa. Kanas addunyaa mandara tokkotti fiduu sanaa fi waan isaan gochaa jiran addunyaa mandara tokkoo sana sirreessinee achi keessatti namoonni hundumtuu iddoo tokkotti akka argaman waan tokko olqita akka fayyadaman goona jedhanii hojjechaa jiru. Kanaaf seera garaagaraa baafatanii itti adeemaniiru. Seera isaan baasan keessaa tokko bineensichi sun addunyaa dhufee bulchuu addunyaa haaraa sana keessa namni walakkaa biliyeenaa duwwaa ta'uu qabaa jedhanii amanu. Hubadhaa. Amma uummanni addunyaa kanaa gara biliyeena 8tti siqaa jira. Isaan garuu bineensicha bulchiinsa akka ta'utti addunyaa kanarra namni walakkaa biliyeenaa yookaan miliyoona 500 duwwaa jiraachuu qabaa jedhu. Kanaaf milkeessuuf immoo siistema garaagaraa yookaan seera garaagaraa baafatanii itti hojjetaa jiru. Maanni seerri isaanii inni jalqabaa homosex marriage yookaan gaa'ila saala wal fakkaataa seeraa waagachuudha. Hubadhaa. Kanaan baay'ee milkaa'aniiru. Addunyaa irratti. Ameerikaa keessaa isteetota 50 keessaa isteetiin 47 konstitushinii godhee fudhatan kan biyya Afrikaa irrattis addunyaa irrattis babal'ateera. Homosex marriage yookaan gaa'ila saala wal fakkaataa generation continuity akka itti hin fufneef namni biyya lafaa irratti akka hin dhalannee fi kan akka godhu dhiiraaf dhiira dubartiif dubarii walitti heerumsiisuudhaan kun waldaa keessatti ta'aa jira. Waldaan kiristaanaa geggeessitoonni paastoroonni qeesonni maal hojjechaa akka jirtan hin beeku. Biyya fagoo miti biyya keenyas waldaa keenyas biyya keenyas galaa jira. Yeroo nama dammaquu qabnu kana. Warri sakreessoo isaa yookaan illuminaatii kun hojjetaa fi jiru baay'ee itti milkaa'aa jiru. Keessumaa waa'ee saala wal fakkaataa kanatti baay'ee milkaa'aniiru. Itti hojjetaa jiru. Rafaan jiran. Waldaan kiristaanaa garuu maal akka hojjechaa jirtu hin beeku. Dammaqnee lafa jirru kaanii hojjechuu qabna. Sana afaan Oromootiin waldaa keessatti faarfachaa wal fuudhaa jiru dhiiraaf dhiira dubartiif dubartiin biyyoota garaagaraatti biyya keenyatti ammaaf hin taane yoo ta'eyyuu hin dhufaddanas. Kanaaf raajiidhaan yookaan waan kan biraan of goyoomsuu caalaa wangeelatti deebinee wangeela ilaaluudhaan. Inni lammaffaan vaayirasii qorichaan qabda addunyaa irratti gadhiisu. Warra akka HIV, warra akka koronaa, warra akka Ebola isaantu hojjetee gadhiisa addunyaatti dhala namaas addunyaa irraa taa'u. Inni kan biraan biyya lafaa irratti kan isaan hojjetaa jiran keessaa inni kan biraan lola kaasu. Keessumaa lolli Gaazaaf Israa'el ammaa kiristaanotaaf waan ishuudha baraa kana. Lola Raashiyaaf Yukireen ittiin nama xaa'u addunyaa irraa. Lolli Filisxeemotaaf kan Israa'elotaa dhufuu Kiristoosiif ol butamu waldaa kiristaanaa wajjin hidhata guddaa qaba. Ariifatanii waan barbaadan hojjetan iyyuu garuu ituu nuyi biyya lafaarra jirru mul'achuu hin danda'u bineensichi. Ituu ati biyya lafaarra jirtu, ituu waldaan biyya lafaarra jirtu bineensichi mul'achuu hin danda'u. Amma nutu karaatti cufee jira. Waldaatu karaatti itti cufee jira. Tesaloniqee lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma torbaa dubbifadha. Akka inni mul'anneef amma wanti ittisu karaa isaarra jira. Amma inni karaa isaarraa fudhatamutti hin mul'atu jedha. Wixxifachuu danda'a, waan baay'ee hojjechuu danda'a, ituu anaafati jirru, ituu waldaan jirtu garuu hin mul'atu. Gaafa inni boru mul'achuuf jedhu nuu kiyaas hokkinaa ergasii immoo addunyaa bulchu. Gaafa dhufu waggaa torbaaf addunyaa kana bulcha. Waggaa torba kana bakka lamatti qoodee bulcha. Waggaa torba isheen gara jalqabaa yeroo miitu sa Yesuus Wangeela Yohaannis boqonnaa, Wangeela Maatiyus boqonnaa 24 dubbate yeroo miituuti. Maaliif seetan? Gaafa Yesuus waaqarraa mul'atu nu hin butamna. Yeroo butamnu shofeeronni makiinaa oofan addunyaarraa. Paayiletoonni pileenii oofan addunyaarraa. Kan markaba oofan. Kan baabura oofan bakka jiranii gadhiisanii sokku. Gaafa shofeeronni sokkan makiinaan kun rukutuudhaan miixu guddaa dhumaatii guddaatu addunyaa irratti ta'a. Lafarratti gad harcaa pileenii baay'een kiristaanonni dhiisanii waan deemaniif. Gaafa waldaan ol butamtu ka'e waan
rakkisaa fi sodaachisaa baay'eetu biyya lafarratti ta'uu jalqaba. Kan nama dhufee waggaa sadiif walakkaa ishee jalqabaa fi ishee gara jalqabaaf addunyaa mansiifataa nagaa fakkaataa biyya hundumarratti nagaa labsaa ikoonoomii addunyaa kanaan tasgabbeessadhee waan baay'ee yaala. Sana keessa mallattoo 666 hojjechiifata. Mallattoo 666 amma laaltanii afuuran jedhina. Afuura miti 666 lakkoofsa maqaa namaaf dhaabbatu. Lakkoofsa wangeelli mul'ata boqonnaa 13 16 18 dubbifadha. Bineensichi gaafa dhufu mallattoo kennedha. Mallattoon sun 666 kan ammoo namni ogummaa qabu qoree bira ga'uu danda'edha. Mallattoon kun maqaa namaaf dhaabbataadha. Malee seexana miti afuura miti. Afuurettanii kan biraa duukaa rakkitaa taa'ati wangeelli dubbisaa hubadha. 666 lakkoofsa nama qaanis afuura jedhamee iddoo garaagaraatti gaafa argu. 666 lakkoofsa ta'ee garuu warri luminaatii dhoksaadhaan hojjechaa jiru. 666 sun amma ofiishaalii hojii hojjechuu hin danda'u. Microchips kan jedhamu kompiitara amma jaboobee hojjechaa jiru jarri kan isaan hojjetan harkaaf adda keessa namaa galchuu hammi namni isa fudhate hin milkaa addunyaa irratti har'ayyuu kun moodela isa dhufuuti malee hamma 666 sana dhufe miti 666 ofiishaalii addunyaa irratti itti waldaan jirtu hojjechuun jalqabu erga ol butamnee bineensichi dhufe hojjechuu jalqaba gaafa sana moorra kan saatii bira warri mallatticha fudhatan isa duukaa bu'u. Erga ol butamnee booda waggaa torba ishee walakkaa sanaa fi ishee gara dhumaa fixee ishee gara sadii walakkaa ishee gara dhumaatti biyya lafaa kanarratti erga waan hundumaa fixee booda Israa'el amansiifatee mana qulqullummaa Israa'el ijaartu keessa dhaqee ta'a. Manni qulqullummaa sun kanan dura jiru amma ijaaramuudhaaf piroosiin hundumtuu dhumeera. Gorontota diddiimtuu goroowwan diddiimtuu qalan aarsaa sanaaf qophaa'u biyya Teksaasitti qophaa'eera. Fidanii aarsaa sana gochuudhaaf waan hundumtuu fixeera mana qulqullummaa sana ijaaruudhaaf. Kana jechuun bineensichi mul'achuu fi Iyyesuus dhufuuf jechuudha. Isa booda gaafa dhufu Israa'el erga amansiifatee booda waggaa sadii walakkaa booda dhaqee mana qulqullummaa sana keessa taa'ee waaqayyoon jiru jedhee waaqayyoon arrabsuu jalqaba. Waaqayyoon arrabsuu jalqabuu isaarraa kan ka'e Israa'el diddee irratti kaati. Yaada ishee ijoolleen Israa'el gara isa waggaa 2016 fannisan gara Yesuusitti deeffatu. Kanarraan kan ka'e miidhaa guddaa Israa'elirraan geggeessa. Rukuttaa hamaa ta'a. Dhumaatii baay'ee ta'a. Barri waggaa torbaa sun bara iji kun addatti ta'u. Bara dukkanaa'u. Bara du'a barbaadanii dhabanidha. Bara ulfaataadha. Garuu jabaan anaafati gaafa sana hin jirru. Hin sokkina bara sana keessa hin jirru nuyi. Israa'elin lola baay'ee irratti ka'a. Baay'ee ishee miidha. Dhuma waggaa torbaa sanatti dhufee lola Harmaagedoon jedhamuun Israa'el lafarraa balleessuudhaaf yoo xiqqaate jedhu warri barreessan loltoonni gaafas addunyaarraa walitti qabatu gara miliyoona 200 siqu jedhu. Lola Harmaagedoon jechuun lola gaararraati. Israa'elin marsee lafarraa fixuudhaaf gaafa inni jedhu gaafa loltoota isaa walitti qabatu dhuma waggaa torbaa sanatti Iyyesuus samaayin kun saaqamee waaqarraa deebi'ee dhufu. Mul'ata 16 dubbisa gaafa waaqarraa dhufu abidda afaan isaa keessaa ba'uun rukutaa isaan fixa deebee gara Dabra Zayit gaafarraa ol beera miila isaa dhaabbata gaafa sanaa ka'ee biyya lafaarratti mootummaan waggaa 1000 hundeeffama. Kanaaf Kiristoos dhufee waggaa 1000 addunyaa bulchaa isaa wajjin dhumne addunyaa bulchinaa nagaa guddaatu addunyaa irratti ta'a gaafasi. Lafti kun lafa kanarratti jannata akka gaafa addaanfaa keessa turaniitu ta'a. Lafa kanarratti nagaa guddaa ta'a. Bineensonni haalli jireenya isaanii hin geeddarama. Bal'inaan yeroo fuula keenya irra jiru keessatti ilaalla waan ta'eef jabaadha. Achirratti oliijiin ilaalla gaara Dabra Zayit gaafa dhufee dhaabbata. Erga nu dhumne waggaa 1000 Kiristoos wajjin addunyaa kana bulchine booda dhuma waggaa 1000tti waaqa teessoo adiin uumame waaqti kun lafti kun darbu du'a isa lammaffaa keessa warri Kiristoositti namaniin du'an ka'anii firdii bara baraatti dhiyaatu. Mul'ata boqonnaa 20 lakkoofsa 11 amma 15 dubbifadha. Kanaaf dhoksaa du'aa ka'uu beekuun maaf nu barbaachisa? Tokko Kiristoositti amannee jiraachuu keenyaaf jajjabina guddaa waan nu ta'uuf. Kiristoositti amannee jiraachuu keenyaaf jajjabina guddaa waan nu ta'uuf. Yohaannis boqonnaa 15 11 25 namni natti amanu yoo du'e hin jiraata Yesuus. Lama dhoksaa du'aa beekuun kan inni nu fayyaduu fi du'aa ka'uun handhuura kiristinnaa keenyaa waan ta'eef. Sadaffaaf inni dhumaa abdii keenya jireenya bara baraa du'aa ka'uun booda waan ta'eef. Abdiin keenya jireenya bara baraa du'aa ka'uun booda waan ta'eef. Qorontoos irraa boqonnaa 15 35 amma 49. Waaqayyo sin eebbisu dubbii kan jajjabaadha. Wal jila ilaallaa torbeettaanu ji'oota ta'an kan hundumaatti qophaa'a Waaqayyo sin eebbisu.